mucaan didde maal godhan? Maal ati naafiti siin jedheeraa naafiti. Waan an sitti maaru daddafi naa xumuri. Isa deengatti siin jedhe maal gooteerta? Dura nangaan gaafatu ture maal? Waan an siin jedhe naasirreessi tafiiti. Gaafataa man jira bere irra deddeebi'een gaafadhe maal godhe jette kanarra? Erga sitti mee guyyaa meeqa turee jira hanga ammaatti? Maal godhette guyyaa meeqan deddeebi'ee gaafadhe tole naa jechuu diddeen didde baqa mucaan didde maal godhan? Maal ati naafiti siin jedheeraa naafiti. Waan an sitti maaru daddafi naa xumuri. Amma humna kooti yaalaan jira na yaalammas waan hin godhu qabu gaggaafadheera na didde na yaalammas kanarra immoo qabeen fidaare. Ana ammoo eenyuun akka ta'e na beeyta waan an siin jechaaro kanaan sirreessitu taananiin maal akkasi godhu hin beeyta. Amma sitti naan xumurtu taananiin. Nan xumura. Si keessan baasa ishii. Nan xumura. Baay'ee naasa'u si waliin. Kanatu si waliin naasa'a boota. Shugguxiinatti baafataa intaluma tokko fixuuf yan dadhabnaan. Amma sababa mucaa kanaa du'uwan hin du'uga. Sababa keetiif gurbaan warra sooressaa sun lubbuu na keessaa baasuuf galgalas ganamas shugguxii fidee gurrarra nakaa halkan abjuu keessa na naasisa isa natti dhufu si jaallatee na rakkiseera guyyaa meeqan si gaafadhe amma ishi jettaaf moo ishiin jettuuf. Ana mallaa godinaan jettaa barumsa koon baradhaan yeroo hunda nafaan deeminati yeroo meeqan sitti ati obboleettiin qabdu ishee. Haadhayyuu qaba. Maarri haadhas galtu tanaan barumsa koon baradhaan dhiisii. Obboleettii koos nama biraa fuudha haadha koos abbaa koo fuudhe. Kun taarikii biraan qabu seenaa biraan qabu kun amma arrakkadheera jiraachuun barbaada. Inni as keessa taa'ee na eegaara. Naa fidii kottu naan jedhee kottu wajjin deemna. Maallatti gochuudha. Maallatti gochuu si barsiisuudhaaf fiiziksii si barsiisa achi keessatti. Kottu. Maal jechuudha? Oromiffaan haasaaraan itti fakkaatu. Si jaallate. Kottu amma deemna. Naa wajjin hin deemta moo hin deemta? Qabamoo ani san jaalladhu an barumsa koon barachuu barbaada. Hin jaallattu yoo ta'e lubbuu kootiif jedhiitii dhaqi. An jiraachuun barbaada. Anna kun barbaadu na dhiisa. Ani moduu wanta akkasiin jiru wanta an du'uun barbaadu gaa. Ergi karaa jaalalaa si gaafannaa na wajjin deemuu didde inuma dhatta akka ta'etti ta'e. Sin agarsiisa moo akkasuma. Maal jechuudha? Si gaafadhe isin diddegaa kunoon dhufte asitti dhufuu isaati ka. Ashaati. Obboleettiin qabdamti. Obboleettiis qaba haadhas qaba wanti na beeku hin jiru abbaayyuu qaba. Amma birrii miti kan barbaadu birrii amma barbaada siifan kennaa na gadhiisi. Birrii miti dhimma lubbuu shugguxiin ni baate deemu bishaan nama noo baasuun siin jedhe. Lubbuu kooti ma sodaadhaan jiraachuun barbaada. Birrii yoomin rakkadheen lubbuu koon barbaadan.
Waan itti barbaadetti si kennaa si nagadhiisi. Waan tokko iyyuu hin barbaadu. Lubbuu koo waan barbaadan lubbuun koo akkana keessatti eegamtu duwwaa. Utuuni sin barbaada ta'ee iddoo biraan si fudhee deema malee fidee asitti sinidhu. Anis nan hidhame. Galgalaaf ganama shugguxii fudhatee dhufee narra naanna'a. Du'uwan. Sababiin obboleessan qabnee fi kan kana hunda natti taphattan. An barumsa koon barachuu barbaadan Maal sin ajjeesa siin jedhe sin jaalladhe malee. Moo hin barattu siin jedhe. Biddeertaa? Fide kunoo fideera. Isiidhaami kana kuloo kan barbaadu. Amma lubbuun ta'e hafteerti. Deemi bakka deemtu. Deemu? Gara barbaadde deemi. Deemu? Deemi. Deemette? Hin deemtu? Nagattee deemtaa? Waan irra gootu kanatti hin gaabbita. Ati ana argaan jirtu qarshii konkolaataan kan bira guute. Sitti mul'adhu ani dargaggeessi qacaleen. Ana arsiin amma na dhungachuu qabu. Na dhungadhu jedhee bar. Inumaanatti tuftaayyuu. Kabajan jaalattani. Ani dargaggeessa jaarsa na seetamoo. Maaliin argee wanta kana maluudha takka argeen beeku waan akkana akkamittiin maal barbaadde? Maal biraa hojjetta? Anas orienti sara man. Namori sara makadmo. Stop. Kopaa keessa maal hojjete? Maal si galchee on kopaa koo miti akkan barbaade ta'e. Si hordofaan jira marga dingadaati. Sammaa beekeera garuu maaf na hordoftaati. Hin barbaaramte kaayati. Sitti hin dingaddan. Isas gaafachaa hin jiru kana booddee akkatti waan deemne sitti himne yeroo sana. Dirqama yeroo hundaa baqachuu qabdaati. Ati dirqama yeroo hundaa faana deemuu qabda. Ani immoo dirqama yeroo hundaa si hordofuun qaba. Maal gatii taate? Riyaakii ta'uu waan hin barbaadeef. Ani immoo waan hin barbaanne hoo. Eenyumaan faana yuuriyaa ta'uu barbaadaa hin jiru. Ani riyaakii ta'uu caalaayyuu yoo jaalallee walii taane hedheen. Maanni namni akkamitti yaaduu jalqabee horii. Kana booddee akkana faana na deemnishi. Eessayyuu taanaan akka biyya koo fuulduratti sin argine hin barbaadu. Horii wayitii namni nuti biyya. Abjuun koo dhugaadha jechuudha. Haal ta'e mucaalee na gabitaa. Garuu mataan isin hojjetu moo fiigichee baraa irti shaakala irti fiigichi. Barnuma agartee fiigde. Moo horiin mina itti nammee horiin isoo mina itti nammee Horii miti bar fuula keessa nu laaltee akka nama riba keessaa ka'utti nu laalte. Harree diidaatti fakkaannaa? Kan nu ilaalte fiiddu? Yoo ati illee fakkaatte. Si fakkaata. Ati fakkaachuudha. Man. Maal Naggeessitu? Maaliif? Ati naggeessitu barbaade. Naggeessite? Yaada kaasee? Ani immoo kan. Naggeessa harkina maal qaba? Naggeessa. Naggeessite? Naggeessite. Ani sila yoo jechuudha. Namoonni baay'een maal ilaalta? Namoonni baay'een jechuudha. Ani sababa mana barumsaa xumuree fi
baay'ee na jaalladha. Natti deddeebi'u namni na dhiisee hin turu. Ni manatti deebi'a. Maaliif ana malee baadiyyaa kana keessa dhiirri hin jiru. Ana malee nama qabu ana malee ni biraa jira. Hin jiru warri kaan jaarsa. Maal biratti jaalladha deemtaa? Homaa? Homaa? Maal kanaaf inni malee ati manatti deebi'u keetti gaarii goote. Baay'ee natti tolte dhugaa. Amma kanaan booda hiriyaa taane miti jechumaan immoo gaaffii kana deebiste. Gaaffii maali? Gaaffii rimaa. Rimaa maali? Jaalalli wanta ana miti ree samatti deebitee rifii garafte. Geessi jira malee hiriyaa taana fi jira. Maal deessaa kutti? Sige geessuu reen. Oduu. Kana nyaata.